Abdii fi Jannaan gargar baaniitidha kan jirani. Eenyutu gargar baasee maaliif adda ba'an jiru malammeentu adda bahe moo namatu gargar baasisa jedhus waliin kalaallu ta'a. Egaa viidiyoo Abdiin gabbee hojjetee fi viidiyoo Jannaan hojjeterraa waa baay'ee addaan baafanneetidha kan jirru. Jarri lamaan wal jaalatanii kan jiran nama jidduu seenee moo ofii isaaniitii waliin fedhanii waluma quufaniiti adda ba'an kan jirus waliin laalla. Viidiyoo jara lamaanirrallee waa baay'ee hubanneetidha kan jirru. Akkuma isaan immoo nama isaaniitti dhiyaatu fi nama iccitii isaanii sirriitti beeku kan qoranneedha. Guutuu iccitii kana akka isin biraan geenyudha. Isin immoo laayikii gochuudhaan viidiyoo kana jalqaba warroonni haarawaa chaanala keenyatti makamaa jirtan sabskiraayib godhadhaan mallattoo bilbilaa tuqadhaa. Odeeffannoo haarawaa fi odeeffannoo dhugaa fi sirrii ta'e isin biraan kageeyu chaanalli keenya akkuma isaan barumsa jaalalaa fi jaalalleewwan lamaan haadha manaaf abbaa manaa shashambaa godheeffataa kan godhu chaanalli keenya sabskiraayib godhadhaa isiniin jira. Ani kan isin wajjiniin turu hanni shaadha yeroo kamuu hanni jaalalan shaasi wajjiniin jetti saniifuu hanga dhumaatti nu wajjin turaa isiniin jenna. Jannaa fi Abdiin ijoollee musliimatii islaamummaa ofillee eeggatanii kan kabajaa fi jaalalaa wajjin turan yoo ta'u garuu amma ammaa kanatti addaan baaniitidha kan jirani. Haalli isaa yeroo duraatis waliin turan qubeellaa hin kaawwanne wal abdiidha jechuudha. Jaalallee wal lamaan osoo hin ta'in bakka best friend ta'anii jiraachaa turan jechuun wal abdiin jiraami akka obbolootatti wal gargaaraa gar tokkoon immoo gar fuulduraatti haadha manaa gaarii abbaa manaa gaarii waliif ta'uu ni dandeenya. Ilmoo gaarii walirraa argachuu hin dandeenya kan jedhuudhaan wal amansiisanii wal abdatanii kan taa'aa turanidha. Kanaaf isiniin jedhu Jannaa fi Abdiin waliin jiraachaa turan jechuu miti jechuudha. Maaliif Jannaan akka dubbannaa asiitirra ani taradda'etti jechuudha viidiyoo kana osoo hin taane viidiyoo irra gadhiifte irratti Jannaan gonkumaayyuu akka Abdii gara fuulduraatiif abdatte malee akka jaalallee isaan ta'in dubbatteetidha kan jirtu. Abdiin immoo akka jaalallee isaa taateetti kan haasa'aa ture. Dhiironni beektan yeroo tokko bakka akka namni deebi'ee isaan duuba namni hin jaalanneef waa baay'eedha namaan jedhan jechuudha gaafa namaan adda ba'uu barbaadan. Asumaaniyyuu mootiyyuu rabbaddaan isin hin baasinii jennaan abjuu keessan kaleessa rabbiin kan oof ta'e kana oon isinii godheen akka agarsiisuun abdii qabna. Isarraa kanaaf immoo namoota isaaniitti aananii namoota isaaniitti dhiyaatanii dubbisaatidha kan jirru. Akka ijoolleen kun lamaan addaan hin baane walitti akka araarsan dubbisaatidha kan jirru. Abdiin inni riyaan isaa sun silaayyuu inni tidaarii mana isaatuyyuu nama tokko gaafa laalanii aangootti kennan mana isaa akkamitti bulchataa jira kan jedhanidha. So inni suni mana isaatu bulchaa hin jiru. Abdiin abdii sana gorsuu hin danda'a kan jedhan naamanu jechuudha. Abdiin ofii isaatu sammuu isaatu gorsuu hin danda'u. So isa gorsuu hin danda'u jechuudha. Namoota biraachi keessaa goonee akka dubbii kana Abdii birallee fixan biyyallee immoo kulanii fi obsaan micayyollee akka tasgabbeessanii jaalalli isaanii kun wal argatu abdii guddaa qabna. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warroonni amantii biraa hordoftan akkam jirtu nagaa jirtu nageenyi keenya shaa jeeseen bira haadha isiniin jennaa baga nagaan dhuftanii gara chaanaalii artii hanniititti yookaan hannitti yookaan immoo doktor hannitti. Kanaafiyyuu maaliif waan tokko waliin laaluun dirqamataa jechuudha barumsa irraa fudhattanii asirratti immoo Jannaan waa'ee keenya namoota koomenti jalatti haasa'an namoota viidiyoo keenya sararcaatanii irraa haasa'aa jirtan haasa'uun sirrii miti nuun jetteetidha kan jirtu. Namni gaafa sooshaal miidiyaatti gabba'u bakka namni kamuyyuu siimii casii affasii goggoisa jechuudha. Kun waan jiru jechuudha. Garuu astaayitii kennuun dirqama nutti ta'a jechuudha. Erga isin nuun geettanii nu immoo astaayitii nuun waan fakkaatu isinitti kennuun dirqama nutti ta'eeti. Dhiifama guddaa isiniin jenna. Viidiyoo keenya immoo laayikii godhuudhaan sheerii gochuudhaan jarreen lamaan biraa akka nu geessitan isin immoo isin gaafanna. Jannaan akka dubbatteetti waadaa isaa guutuudhaaf waa baay'ee yaaltee paaspoortis baafattee akkaan deemuudhaaf yaalteetti dubbatteetidha kan jirtu. Yaalteellee jennaan garuu isii galma hin geenyedha kan isiin dubbatte. Ammas immootuyyuu deebiin inni deebiseef erkaan isiin naaf hin miijannee dhufuudhaaf already naaf hin taane xiyyaariin dhufuudhaaf jettee erga isiin isaatti himteen immoo taariiba kootu taariiba jechuun warra badaniitiin bahaariin deeman sanaadha jechuudha warra hin beekneef. So dhaalaan takka gaafan taariiba deemtu rakkoo baay'eetu sii mudata. Aarsaa lubbuufaa kaffaluutu jira jechuudha. Aarsaa dingilii irraa fudhachuutu jira jechuudha. Maaliif osoo jaalatee garuu Abdiin kanan jedhaan jedhee tasumayyuu yaadu. Kanaafiyyuu Jannaatis irratti naqqa'uu qabda jechuudha. Abdiin osoo si jaallatee taariiba deemjee tasuma siin ayyamu jechuudha. Kanaafuu dhaabbadhuutti yaade.
Isarraa fi mootiyyuu jannaan akka dubbattetti jawaala erkaan itti siin dawwalte akka shamarrii biraa bira jirtuu fi akka silkii shamarrii jalaa kaastee fi akkuma san riggima jaanii hafaniituyyuu dhagaame akka isiin dubbataati jirtutti akkuma san immoo namni addaan nu baasee asuma jala jira koomantiidhaanis na arrabsaatiidha kan jiru isa biraas taa'eetiidha kan jette egaa akka profaayil gootee yookaan taambilanii isiitirra gootetti abdirra abdii fakkaata namichi jara addaan baasaa yeroo suni inni durumaayyuu mana ofiiyyuu balleessaa jira mana keessanillee maaliif seenee abdii dhaabbadhu jennaani abdii san biraan nagaa okay abdii shaasheetu biraan nagaa jechuudha maaliif ergaanti taarikee qabatu hin beekne irraa ergaanti daarii kan kee kabajuu hin beekne dhaabbadhuti daarii namaa hin balleessinii dhaabbadhu ijoollee wal jaalatan kana addaan hin baasinii dhaabbadhu jannaa fi abdiin gaafa addaan bahan shaasheetu bitu addaan baasee jenneeti maqaa keessaa xalla jechuudha asirratti. Kanaafuyyuu itti daarii namaa hin diiginii dhaabbadhuuti yaadi jannaan akka quba itti qabdeetti isa hoo taate immoo tuyyuunullee dhibba keessaa dhibba isumaan jenna maaliifi jireenya isaarratti iyyuu argaa turre caaltuu maal akka inni godhe argaa jirra amma immoo micoota akka boochisaa jira jechuudha kana keessa san dura iyyuu mootiyyuu jaartii qabaa jiran kanaaf ammaan tana jaartiin duraa sun itti bilbiltee michii yoodhan maal goota isa biraa bee jetteeniitu akka itti saqalaa jirte jechuudha kanaaf iyyuu kuni waan hin taane inni yoo ta'e dhuguma harka keessaa qaba jennanullee maaliifi hojiidhaan nama madaalla malee birnu haasuwani miti so hojiinsaa dubartoota irraa fayyadamu hojiin hojjetu mana taa'u dubartoota saqayya'u maaliif kuni gaarii miti jechuudha. Kanaafiyyuu dhaabbadhu siin jenna shaasheetu biraan naagaa jannaa biraan naagaa abdii biraan naagaa jechuudha. Kanaafuu sooshaal miidiyaa kanarratti jireenya keessan laayivii keessan baastan taanaan namni kamuusa miiceessin afeessin goggoisa jechuudha kun waan jiru maaliif yaada istaayitiitti kennan jechuudha. Kanaafiyyuu akka yaada dhuunfaa kiyyaatiitti jannaan rakkoo takkan qabdu abdiituyyuu rakkoo qaba abdii rakkina kee sirreessi hiriyaa nama balleessaa mucaa sanarraa fagaadhu hiriyaa gaarii baafadhu kasiin jettu haanniidha. Kanaafiyyuu maaliif namoonni baay'een bakka itti oolan fakkaatan jechuudha. Hiriyaa wajji oolan fakkaatan jechuudha. Kanaafuu hiriyaa gaarii filachuunis barbaachisaadha. Hiriyaa dhabadanii hiriyaa badan jechuudha. Kanaafiyyuu abdishaa dhugaa jaallate taanaan fageenyi hin daangeessu. Oromiyaa galuu dandeetta maal goota biyya san keessa si jammar. Oromiyaa galuu dandeetta Oromiyaa galii jaalala keessan dhugaa godhiitiin nu garsiisi. Hiriyaa gaarii filadhu kasiin jettu hanniidha. Ammallee immoo hordoftoota kiyyaa dhaamsi guddaan ani isiniif qabu racaaleen isiniif qabu jechuudha. Namaaf amanama. Tokkoffaa ofii keessaniif amanamummaa qabaadha. Amanamummaa jechuun nama kana hoo jaalala kana fiixa baasuu hin danda'a jedhaatiif amansiisa. Achi booda nama jaalatan saniif amanamummaa qabaadha. Iddoodhaan hin filatina. Fageenyadhaan hin madaalchisina. Jaalalli yoonnee fageenyaan hin madaalu jechuudha. Amma maaltu jara lamaan addaan baasuu danda'a? Yamanii fi Itoophiyaa galuu hin danda'a. Bariin tikeetti muratee galuu hin danda'a. Akkamitti jaarnaadhaan taariiba kootoodhaan sammuu keetti baniititti yaada jechuudha. Abdii kun dogongora guddaadha. Dhalaa dabar. Ati haadha manaa kan kennan akka barbaade daandirratti akka godhu hin feetu jechuudha. Kanaafuyyuu dhugaa hoo jaalate sila akkasiin jettuun kanaaf keessatti of laalee seenjaa isarraa kanaaf immoo tuyyuu dhaamsa jannaadhaati jechuudha. Jannaan namnis addaan sin baasu yookaan inni illee sirratti jaallatu jechuudha. Yeroo booda sirraatu danda'a waan ta'eef yoo namni kan si gorsuu carraa argatu taate ati carraa kennii fi maaliif nuti dubartoonni jechuudha ijaaruu yaalla. Waan tokko tidaarii kana ijaaruu yaala dhiironni garuu diiguu irrattidha kan yeroo baay'ee hirmaatan jechuudha. Jaalalallee karaattis kan hambisan dhiirotaadha. Kanaafuyyuu abdii atis dhaabbadhutti yaadi jannaa carraa gorsaa yookaan immoo tuyyuu carraa yoon inni kan seellaasu taate carraatti fayyadamiiti itti araaramii rakkoo hin qabu. Jaalala keessa yookaan abjuu keessaan kaleessa dhugaa godhaatiin agarsiisaan isiniin jenna. Hordoftoota keenya gaa namni jannaa fi abdii addaan baasuudhaaf deemu akka jannaan dubbatetti abdiidha yookaan shaasheetu biidha. Isin akkasii quba qabaadha. Jarri gaa gargar baanee jaaniitidha kan jiranii. Rabbi gargaar hin baasin jenna nuti. Kan isin wajjiniin ture yaani hannishaadha. Wanta kana isin biraan ga'uu kootiif gaa natti akka gammadan abdiin qaba. Maaliif waan sammuun kiyya na ajajeedha.